Mee viidiyoo Ustaaz Haakim dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Namni akka sheekootitti haasida abadan hin agartuun sinja. Inuma takka risarchii godheetaniin allaale wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru naqaanfachiiste dardarri bakka ciru cufarraa shayin urjii tahee akka hin mul'anne warri godhe wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru sheekootii gurguddoodhaa yooniin sinjee akkamitti illa. Egaan dhaggeeffannee walitti deebineerra. Inni haasinni ulamaa'iidhaa jedhe sheekotiidha jedhe wakhaasatan keessaafuu sheekotii gurguddootu jedhe dardara silaa akka urjiitti mul'atuu danda'u kan itti hinaafee mul'isuu dhorgee jedhe sheekotii gurguddoodha jedha. والله الذي لا إله غيره يديك كات أنا مو والله الذي لا إله غيره علماء غرغدون بيا كينيا فكينيا شيخ آمو وتر شيخ موسى سوالا شيخ جمال عبد الله حسن شيخ علي فلانا شيخ عبد اللطيف متان شيخ كوتي غرغدوتو اسكي سجلن كاكا شيخ إلياس كاكا شيخ آمدي شيخ كوتي باي تجرن kana maqaa isaanii dheef kana maqaa isaanii dhahin jechuu takkaa jarra kanaa kun namatti hinaafanii hin beekani Ustaaz Haakim an jecha kana irraa hin jaallanne jecha kana dogoggora jedhe jecha kana irraa deebi'ee ulamaa illee dhiifama gaafatuu qabaan jedhan akka kiyyatti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Khayri rabbinu haa waffaqu.